Ya. Irra akkatti numne. Kuma lama pun aku yakin kuma lama di demi lama ya. Lachoo. Bara durii waraabeyyi afurtu waliin jiraachaa turanii jedha. Gaaf tokko ijoolleen naannoo tokko jiraatan jeedala argatanii itti marsanii qaban jedha. Achiin bahe oolmaa loonii, tapha ijoollee, lola loonii, bakki isaa baadiyyaadha, barri isaa baranadha, waqtiin waqtii birraati, jiin isaa immoo onkoloolessadha. Nan dubbise, na dubbisan, natti matan maqaa isaanii. Kolfan fedhamee natti himaa. Mee taphadhaa tapha keessan jedheen kolfaaf of qopheessee isaan gaafadhe. Sin keessaati dabareetiin jecha namni nu kofalchiisuu danda'e namni tapha taphatee taphni isaa nama kofalchiise badhaasa qaba. Eenyurraa eegatu? Laqqan hin beekuu ana darbi jechuun carraa isaanii of dabarsanii. Waa jedha waa matee waanuma nama kofalchiisu. Osoo kolfanii kolfan qabnu waan naan jedhan kana hin amanne annan dide lakkin ta'uu haa taphannu haa kolfinu ittiin jedheen irra deddeebiin isaan gaafadhe. Bara golfaa maaliin kolfa waan jedhan ifa fakkaatu garuu immoo hin didan malee ilkaan irratti kolfa keeshaa baay'ee baatu boodarra kolfa kee achi dhiisi kitaaba siif dubbisna naan jedhani. Afaan Oromoo kitaaba barataa kutaa sadaffaa biiroo barnoota Oromiyaa bara 2014 yookiin 2022 jedha. Duras kan dogoggore ana ijoolleen baruullee baatu kan dubbisu ni barsiisa, kan dubbisu ni qajeelcha, kan dubbisu ni gorsa, kan dubbisu ni barata malee lafa gogaa sobeen kolfu. Anis tole jedheen isaan dhaggeeffadhe. Sana booda afoolli Oromoo walaloon oduun durii tokko nafne. Yaa warra gamaa oomaa erga obboon beekama obboleessa dhaqee horri garbaa isaan qilxuuna shaabira ati maaliif haftee bishaanan sodaadhe kottinan si keessisa maaliin na keessisa babal'iin si xafaa babal'iin na muraa kalqee koon si xafaa kalqee kee qabdiste gurraatti xiqqoo eenyu keessi bitee jaarsa qonnaaf bitee jaarti kee yoo qufa torban boonuu qufa amma sitti ni sodaattaa sodaachuun ni hafaa harree gurra dooluu awwaayin deemu. Harka mutaalii amila ni barbaachisa. Meeqa baate? Lammaffaa. Kutaa sadii teechaa? Kutaa lammaffaa keessaa lammaffaa baate? Barannoo meeqa fa'aa bahuuf karoorfattee? Tokkoffaa bahuu qabda tole? Mucaan qaxaleedha. Haala ajaa'ibaan walaloo ajaa'ibaa harree gurra dooluu waan Waaqayyo jedhe noolu jedhee walaloo isaa goolabe. Mee namni biraan namni dabalu yoo jiraate? Kan lamaffaas itti aansuun akka armaan gadiitti waa'ee barumsaa nuuf dhiyeesse. Barumsi anniisaa sammuu namaa cimsa beekumsa dabarsaa muuxannoo gabbisaa meeshaa qaroomina hundee dagaagina hirkituu dukkanaa galmeessituu seenaa barumsootaaf olkaana riqicha tokkummaa maxxansuu dahummaa cimsituu hawaasummaa farra wallaalummaa oomishtuu beekumsoota safuu yaa barnoota kuftee hin qabdu hattuun hin hattamtu xiqqoo barabaraa ibsaa nama maraa siidaa umurii dheeraa nooruu siin jenneerraa kan jabaatee baratee ija qalbii baratee addunyaalee qoratee sanyii fi hubatee rakkoo ofiis hubatee barnoonni bu'aa qaba. Kanaaf atis adii barnoota lafaa ta'e. Mee waan biraa immoo taphataa kan yookiin mana barumsaatti waan taphatan jira miti waan sana waliin taphanna jedhamee waan tokko. Ammas ani nama waa dubbatu yookiin nama nu kofalchiisu barbaaduu ittan fufe. Maaltu jira waan taphattu mana barumsaatti? Odudurii jira. Meeshaa odudurii jedhama. Eenyu jedha odudurii? Eenyurraa jedha? Ati caarraa argatte nama biraa yoo jiraate jalqaba. Nama biraa. Sin keessaa dhibboo yookiin odudurii waanuma dandeessan? Dhibboo nan jedhan. Odudurii irraa kaanuma odudurii eenyuun jechuu danda'a?
Namni biraan hin jiru? Namni biraan hin jiru? Tole itti fufetumti. Mee asii bu'uuri. Jedhamani? Sagalee kolkaa. Waraabessaa fi saree jira ture. Tooma deemanii waraabessi kootu nan si nyaadhaa jedhe. Kootu achi si naatte. Jennaan ammas kootu nan si nyaadhaa naan. Anuu foon diimaa tokko quufee nu fechi sana. Aqnyaa yoo foon diimicha abde moote yagarramuu jedhii na waamii jette. Jennaan yeroo foonichi abu yagarramuu jennaan. Jalaa ba'uun kootiin gargamu jedha. Namni biraa oduu durii. Namni biraa. Ati hin beektu hin jettu oduu durii. Kottu kaa. Isa waraabessaa durii. Achirraa jira oduu durii. Kottu okin dubbismee asii qiti maali? Sinoosh maal dandeessu? Kolfuu danda'u isaan. Kolfaafi. Kolfesh nama seeraan kolfu. Nama seeraan kolfetu badhaafama. Akkuman jedhe fedhiin dubbachuu isaanii guddoo miti. Garuu kolfuuf fiixee irra jiru. Sana argeen haa kofallu. Dorgommii kolfaa haa dorgomnu yeroon jedhu hunduu of gadhiise. Wal ilaalaa dharraa kolfaa keenya baane. Kolfa booda erga bayyaannannee kitaaba isaan naaf dubbisan sana anis dabaree kiyya akkan dubbisuu fi na gaafatan kiu jechuun ammaga akkuma jedhan sana anis kitaaba kana yoon akka isaanitti dubbisuu dadhabee jedheen of sodaachaa irraa fuudhee yoon dogoggore akka ammaa sanatti nattiin kolfiinaa daraa na of kolchaa jedheen itti seene. Shilatti kannaatti hin dubbisan. As darbi kana. As darba ayyee. Dhaggeeffadhaa yoon dogoggore immoo na of kolchaa. Na of kolchitu miti? Dhaggeeffadhaa nan caqasa seeraa. Gaaf tokko ijoolleen naannoo tokko jiraatan jeedala argatanii itti marsanii qaban jedha. Kana booda mukatti ishee hidhanii doobbii ittiin guban barbaaddachuu deeman jedha. Yommuu kana osoo ijoolleen hin deebi'iin waraabessi tokko jeedala isaan hidhanitti dhufe jedha. Innis jeedalittiin maaliif akka hidhamte gaafate. Isheenis gamna waan taateef waan hidhamteef itti himuu dhiiftee sobdee of mi'eessitee jedha. Waraabus maaliif akka isheen hidhamte baruudhaaf gaafate. Achumaan isheen foon baay'ee diimaa dhiyaateef nyaattee fixuu waan dadhabdeef harka ishee lamaan mukatti akka hidhe itti himtee jedha. Waraabus yommuu waa'ee foon diimaa kana dhaga'u gammadee bakka ishee ofii hidhamuuf yaada dhiyeesseef. Isheen garuu sobdee foonicha ijoollee isheef ol kaa'achuu akka barbaaddu itti himte. Innis deebisee akka isheen tole jettuuf itti watwaate. Jeedoos foonicha isumaaf yaaddee akka kenniteef fakkeessitee akka inni hidhamee foonicha eeggatu tole jetteef. Sana booda waraabuu daddafee ishee hiiknaan isheen immoo xilgootee hiitee irraa siiqxee teessee jedha. Takkaa kolfaame kana. Xilgoota ichiiteetti amma argitanii goyoomsee xilgoota hiiteetti amma. Yommuu ijoolleen doobbicha muratanii dacha'an waraabuutu hidhamee jira. Ijoolleenis haalichi itti bitaachofnaan isa immoo maaltu akka hidhe gaafatan jedha. Innis deebisee jeedoon badhaasa isheef qophaa'e akka fudhatuuf akka isa hiite isaanitti hime. Achumaan ijoolleenis badhaasni isheef qophaa'e doobbii ta'uu itti himuun doobbichaan reebuun nafa isaa guggubanii gallakkisan. Osoo hin hubatiin qubaa hin gubatiin jechuun kana miti ree jedha. Osoo hin hubatiin qubaa hin gubatiin jedheen yeroon oduu durii sana xumuru mucaan xiqqaan qaxaleen na qoraa jiru sun OMG oh my god jechuun dandeettii dubbisa koo ajaa'ibsiifachaa fuula biraa banee
akkan dubbisuuf natti kenne. Anis kunis walaloodhaa jedhee ergan gaafadhee booda bara durii jedheen dubbisa koo osoon dafquuf itti fufe. Bara durii waraabeyyi afurtu waliin jiraachaa turanii jedha. Isaan keessaa inni tokko manguddoodha. Warri hafan sadan garuu dargaggeeyyiidha. Gaaf tokko otoo deemanii hallayyaa keessatti sa'a argan. Warri dargaggeeyyii dhaqanii nyaachuu murteessan. Inni raagaan inni sa'a dhibee isaanis dhibuu waan danda'uuf akka hin dhaqne gorse. Jarri garuu humna isaanii abdachuun sa'atti nyaachuuf didanii hallayyicha bu'an. Guyyaa biroo yeroo waraabessi manguddichi achiin darbu sadanuu qilee keessa ija babaasu. Beela'uu isaanii itti himuun akka mala maluuf gaafatan. Innis lama ta'anii tokko akka nyaatan itti himee biraa sokke. Lama ta'anii tokko akka nyaatan jechaadha. Guyyaa lama booda yeroo inni deebi'ee dhufu waraabeyyii lamatu jira. Kana jechuun hallayyaa sana keessa jechuudha. Isaanis waan beelaniif ammas mala gaafatan. Innis deebisee kan humna qabu isa humna hin qabne nyaachuu malee falli biroo akka hin jirre itti himee biraa deema. Guyyaa muraasa booda waraabessi caattoon sun deebi'ee dhufe. Caattoon maal isheen garuu caattoon sun deebi'ee dhufe. Inni tokkichi hafes waan beela'eef mala gaafate. Innis deebisee gorsa diduun du'an diddu taa'ii du'a eeggadhu jedhee jedhama. Gorsa didduun Akkuma ta'u ta'een anumaatii hima sadhumaa gorsa didduun du'an diddu jedhan jedhee dubbisa kiyya xumuru sangoonni wal dhahaa akka jirtu ofirratti agarre. Naasuun bittinnaanee yaada keenya achirratti naannessine. Tokko jibicha, tokko sangaadha, tokko diimaadha, tokko immoo magaala. Lolli sangaa kun maal jedhama jedheen daa'imman kana yookiin ijoollee kana gaafadhe. Maal jedhama inni kun amma? Maal jedhama? Gigirii jedhama naan jedhan. Lolli kun bashannansaa fakkaatus lola kana gidduutti tokko miidhamuun dirqamadha. Kan miidhamu eenyu? Sangaadha? Jibichadha? Lafatu qalamee gidduutti miidhama? Margatu gidduutti cicciramee miidhama? Moo nama naannoo sana jirutu miidhama? Kan jedhu murtoo isaa isinumaa fadhiisaati. Mee ilaalaati murteessaa. Hin gobdi moo hin gobdi? Kamtu abboomaa loon kana keessaa? Inni diimaan abboomaa ture. Amma immoo inni magaalli abboomaa ta'uuf falmachaa jira. Kormi kami? Inni sun kolaadha. Kamtu mooree amma? Lolichi akkuma itti fufetti jira. Baabsaan fidin hin fidin baabsaa. Irraa loli irraa of akkatti dhufne. Baabsaa irraa of. Baabsaa irraa of. Ada. Ingoof jaadhaadha. Homaa waliin gootu miti garuu. Homaa waliin gootu miti. Ada. Bakkichatti mijatu. Yoo jedhaan wal qabatti. Wal sodaatte rakkaate jenna. Amma akka wal sodaachuu ta'anii lola dhaabanii wal gadhiisanii dhaabbatanii wal gaarreenfatu. Baabsaatti fiddaa? Baabsaatti fidduure? Asirratti ijoolleen lolli kun akka dafee xumura argatu yoo barbaadan waan lama fayyadamu. Inni tokkoffaan ofii gidduu seenanii adda baasu. Kun garuu dubbinaa bultuuf yoo ta'e malee furmaata waaraa akka hin taane ijoolleenis sangoonnis bareechanii ni beeku. Garuu boomaan baramee gaarii ture. Si wal gante dhiisi. Walaa mootu. Abboomaan beekamu wayya beektaa? Malli ni lammaffaa lolli kun akka dafee xumura argatuuf ijoolleen fayyadaman ammoo sangaa yookiin jibicha biroo warra wal lolutti ergu.
Bakka sangaan hin jirretti immoo sa'aas ta'uu danda'a yookiin jabbii ni fayyadamu. Qaamni sadaffaan kun gidduu seenee akka waan araarsuutti tokkorra goree tokkoof baabsee tokko moosisa. Moo'ichi akkasii garuu yeroof malee ammas oolee bulee lola biyyaa biraa dhala. Akkamii haadhatti aante isi bakka is fokkortee balaa qabattu qoy haa fokkortu xiqqo. Ijoolleenis jedhi jedhanii walitti isaan naqan. Wal sodaatte. Ammas marsaa biraa lolichi ittuma fufe. Jalaa kaa ijoollee. Tiksituun kamuu sangaan isaa akka mo'u malee akka mo'amuu hin fedhu. Kanaaf tiksituun tokko kan isaa moosifachuu yoo barbaade loon keessaa kan fira isa moosisuu barbaade filee lolatti maka. Fira itti ergee kan isaa moosisuu yoo dhabe ishee diina kootii fira kooti jedhan sana fayyadamee sangaa biraa sangaa isaa waliin wal lolu waliin lola qabu itti ergee kan isaa moosifata. Qaamni sadaffaan sangoota wal loltu gidduu galee sangoota kana wal moosisu maal jedhama jedhee gaafadhe. Baabsaa jedhama naan jedhan. Akkuma dura dubbadhe garuu moo'ichi baabsaa moo'icha fakkaatus moo'icha miti bor walitti deebi'u. Oolmaa loonii tokko keessa abboomaan jiraachuun dirqamadha. Kanaaf yeroo kanatti nuyis abboomaan beekamuu qaba jennee waan yaanneef baabsaarraa dhowwinee dhaabannee ilaaluu itti fufne. Isheen hundidda. Ijoolleen garuu akka lolli kun moo'ichaan dhumatu barbaadu. Inumaayyuu tiksituun hundi akka inni kormi mo'uu barbaadu isarra goruus yaadu. Garuu ufuma isaa haa mo'atu haa amansiisu jedhanii waan yaadan fakkaatu. Maaliif jennaan maloota jiran jechuunis baabsaas ta'e ofii gidduu hin seenne. Garuu yaadni isaanii kormi yoo abboome wayya magaalli haa mo'atu akka jechaa turan dhagahaan ture. Ammas lolli kun akkuma itti fufetti jira. Lolichi sa'aatii dheeraa turuu isaarraa kan ka'e lamaanuu wal dadhabsiisanii jiru. Kana gidduutti akkuma dubbicha malli kee mala dubartii humni kee immoo humna bishaanii siifaa ta'u jedhan sana inni sangaan malaan tabba saammatee karaa gubbaa goree loluu eegale. Yeroo kana dhaga inni jibichi humna gubbaarraa dhufu kana dandamatee osoo ofirraa faccisuu akka gufachuu ta'ee achumaan kufee ka'uuf dirqameera. Lachoo. Anis kaameraa kiyya itti naanneffadheen lamaaniif iyyuu dhaamsa kiyya akkas jechuun dabarfadheen wal gaggeessine. Kottu har'a mo'amuu jechuun bor mo'amuu jechuu miti. Bor immoo abshir dhageesse jabaadhu humna kee cimsadhuuti bor moota. Har'a moota jechuun bor mo'uu miti atisi. Bor mo'amuun hin jira. Kanaaf hin booniin loon eegi qeelaali. Isa kanas immoo moo'ee jettes immoo ittiin fokkoriin doorsisni gaarii miti fokkorri gaarii miti. Xaanaa keeti bakka hin jirretti isumatu lola akkasii lammaffaa immoo ati kolaa teettaa umuriillee xiqqoo deemtettaa inni dargaggeessa ganaadha inni jibicha. Kanaaf akkasi ta'e miti. Okee dhika. Isaan kana qofa osoo hin taane ijoollee qaroo kanattis nagaa kiyya dhaammadhee kaameraa kiisii kaawwadhee kaameraa boodas waan tokko lama waliin jennee nagaan wal gaggeessine. Walumaa galatti akkuma dura dubbadhe sangoonni wal abboomuuf wal lolan kuni gaafni jala madaa'uu, gaafni jala dhiiguu, cabuu hanga lubbuutti aarsaa kanfaluu malu. Isaan malee waan isaan wal lolaniif qofa qaamni aarsaa kanaa fi kanaa ol ta'e kanfaluus ni jira. Lafti ni qalama, margi gidduutti ni ciccirama, biqiltuun gidduutti ni caba. Namnis akkasuma. Namni shootuun like, share, subscribe godha. Namni shootuun barumsa teekinooloojii adda addaa barsiisuutiin beekama. Kanaafuu saayinsiidhaan gochuun maatii akka taatan jiraafeera. Kota lalaka. Boleh sidar.
jedha.